Kanaafuu dunaa tafaatee osoo ganaa dhuftee waan nuti harawaan qabdu haa dhuftu huna garre ammoo barbaadee warra akka joosan guutuu keessaan dhagee wallahi irraa hin dhabe kijiba isaanii isaan akka asli sanii feemasa taana jaanii yaadanii bar asli itti fayyadamee wanni sun kute zamanni suniif zamanni kun addaa biibii wanni itti beeku qabdu zamanni kun zamana ijji kafinji kanatti wala namni harkatti fedhu sigalte zamana namni kun fi zamanni sun wallaba asli yeroo san itti fayyadame koondom saaf irraa baasee darbe koondom san hin fayyadamu wate simbaasu sirra ciccita bibi sigalte akka gaaf dura asli fi mubarak garte kuno asin bas manam bare me kaysa ama sharif jaadu saddeedru ta torbatu akka wana kasitak jechu dura sanja mudi sanin deeme feemasa watte wallahi nama fi nama wal qabsi nama fi nama wal diru wal gosa wal tumsisu huddunin feemasa fashion nisa dabre wa hundi fashion akaba sammu teetin dandeeti rabbi si khan ho qabate sanin asbay tabirotin sanin asbay jijjira ma den bakati akkanami to ko famous famous tu sanuyu la kulle wara bisadu bisu ganale na la takantena kam dage fa dudul lama la mo malama wallabi takantena muratte ma salama hundi wal fakati hundi si wal fakati wanni harani di tudur ajanda de faden namni len sin kaba jo famous huduran famous ade godanis ne kan kesan bakuma sita godanis ne kan bakuma sita balage walla khutala men kan rabbi sa musibat tabus wallahi gubanna akalan gone wallahi mali sanu kijibani nama akkas jirani gara youtube akka dhufan godhan male takka video dhalasi mal video wanti itti jiranii akkanatti mul'isanii waa godhanii hin beekan garuu ajandaa godhanii akka namni YouTube dhufee viidiyoo biraa laalu godhan suura mafaa waa argan irra kaakkaayanii ka ammaa kun ammoo ajaa'ibaati namni obboleettii qabu namni haadha qabu usee dhalaa takka akkana nama kuma meeqarra taayetiin intala dubraa takka intala garaa bor heerumtu ka bor ilmaan dhaltu carraa isii qabuun wallaahi sanuu viidiyoo kijibaatu sun jira kuni iska majaro abdi muhtar kun bar maal beeka tokkoffa yoo walii galle dhagefada warroota qaama hudduu shamara raaso wana waat kulle warning jira dhagefada namoota qaama dubartii raaso kana usoo namni kuma dhibba janku walii galle wallahi billahi namana guyyaa tokko asirra taa'ee qaama dubartii raaso guruppii ijaarree yaqiiqaa tokkos yeroo ni liivi seenan riippoorteri goonaan namni tokko qaama dubartii raaso asirra tolbee dubartii jechuun bar abbaa feete wajjin abbaa feete waan barbaadde gochuun mirga qabdi keessaan jechuun mirga isaaniiti jaalallee wajjin godhuu dandeessi nama feete wajjin gochuu dandeessi inni tokko faan namni lama gayaadha dubartii jechuun haadhateeti obboleessa kiyya dubartii jechuun haadhateeti dubartii jechuun obboleetiteeti dubartii jechuun haadha mana duba isii yoo fakkeenyaaf qaama isii kana agartee dirqama mana banattee nama kuma takkatti wal qabachuu barbaadda dirqama nama banattee ati agayoom waardiyyaa hudduu shamaraatiif qofa dhaabbatte hagayoom waardiyyaa qaama dubartiitiif qofa dhaabbattas gubbat iska macheeno hagayoomitti kun hagayoomitti hudduma shamaraa qaama qullaa shamaraa haasaa walta gaayis warni ngina kana jira koppiin godhamee jirtu hundi keessan koppiin godha silaa yoo deemaa yoo barbaadde warra gartee tini raasotanii deemaa koppiin godhaa yoo barbaadde isin waan kana kan barbaadde waan ta'eef meetu ammoo way waan guddaadha moo warra arganiituun beekan ta'innaati iyyuu ka biraatu tuqeetuun beeku ta'in warri irraa haasoo kun waan guddaa miti bar dhalaan tamuu yoo viidiyoo ati wajji haasotte siitu janajjanee bar viidiyoo sana irraa waraabami mee maali wanni maan guddaan ati wal baastee duuba bar dhiiruma akka keetiiti ka isiillee janajjanee yookaan viidiyoo san yeroo isiin itti mul'istu waraabee gadi baasuun dhiirri akkas godhullee si jammar jalqaba mayyuu dhiiraa miti jedhe ka ammoo arge jedhee viidiyoo akkasii qabatee ammoo asirratti haasa'ullee dhalaayyuun ga'u isimayyuun ga'u namni sunu wallaahi warra asirratti haasa'u kun namni waan ufii isaatii beeku waan ufii isaatii keessaa ba'e fuudhee dhalaa takkaan salphisuuf qabatee asitti sanuu guugil irraa fidanii waan hin fakkaanne bar viidiyoo biraa fidanii dhalama furdoo wayii fidanii haadha faaxeeti kun yaa kimaa wanni akkanaa kun yooma isinirraa gara namni akkuma duritti yaadaan mallee amata meeqa dura haala itti yaadaa turre san amma bar jijjiirama qabna namni bar irraa guddata waan tokko yoo amata har'aati baalagee taate har'a nama guddaa ta'uu qabda bar har'as akkuma gaafa amata har'aa san sammuu ta'e xiqqoo duraanii san qabattee har'allee isumaan namni halaalu isumaan fammasuu barbaadu maali dhalaa salphisteeti fammastaa atuu bor intala dhalaa argatta gaaf san maal haasofitame viidiyoon kee kaardhaa kun gaafa bor intala dhalaa teessan fidanii akkanatti ol sii baasan jazaa kiyya kaardhaa kanatu naaf kafalame jettamu akkami jazaan kun ammoo ima deebi'aa bara wallaahi namoota akka irra deebi'a kanaafuu waan akkanaa warri keessattuu shamarran ammoo shamarran baalagee as jala deemtaniitiin shamarran dhalama akka teetisanii ka viidiyoo jalaa ba'ee jiranii kanan kijiban
isa deeggartanii warri as jala dhalaan akkanatti dhugaa baga itti cabsite baga tana baalage tana sharmuta wallahi mee koomantii isaanii ilaali mana san jalatti amma warri asii dhugaa keetti sin jedhu kuni achitti ammoo itti cabsi baasii ol jedhaa ture wallahi shamarran umaas jala amma yaattunni intalli dhalaata akkamiin dhalaata akka gammaddi viidiyoon jalaa beeyette teetis bor akkasi baatii bar dhiirumaas jaaladhe itti dhayxetu yookaan si jalaa baasuu danda'a bor simaayyuu jechuu jaaladhe kaati jettee mana isaa itti dhayxetu si jalaa baasuu danda'a maaliifuu har'aati ta biraatti gammadde kanaafuu waan akkanaa irraa of qusadha namoota jazbaa dayyuusa waan akkanaa haasan kanayyuu yoo laaltaniyyuu koomanti mantiin kennina koomanti membareessina yoo laaltan dhayxanii laalina jechuun danda'amu namuu waan akkanaa kana feetanii garuu yoo dhayxan yaaduma ittiin kennina yoo dandeettan arrabsaa malee kokkolfuu jala deemtanii maal jechuu ajandaa isaa fuutanii gara biraatiin deemuu sheer ta'anii koppiliin godhanii finumaa bara wallaahi inumaayyuu itti tolaayyuu jechuu agar hunda shamarran kennaayyuu hedduu gadi bu'anii warri miidiyaa kanarra yaa'an kanaafuu hunda son ta'in yaa'u ni jira warri akkasii sun kanaafuu waan akkanarraa wanti godha rabbi jedhaati. Bar yaaboo jara keenya barri hundinuu dabree jira. Wanti hundinuu yeroo qabdi. Gaafa Mubaarak Musammaa nama 8,000 walitti qabee qaama dubartii irraa haasa'u yoo beektee Abdii Muktaar yoo yaadatte ta'e amma dura. Gaafsa namni kun itti duulamaa ture maal godhamaa ture. Namni kun qo'e sammuun kun bar rabbiin kun wayiif dhiira godhee si uume wayiif garteetiin atiyyuu damar gaafa biyyaa baatiyyuu ofiin jijjiireetiin jireenya biyyaa kana jibbitee biyyaa baate yoo haga yoom duba qaama dubartii irraa bar ana maniin bar dhugaa rabbi ijoollee teenya takka faan ajaa'ibe amma kullee ni beeti ijoollee teenya takkaan ajaa'ibe dheengadda sudduu namaa tana dura sudduu namaa waggaa arraati sudduu namaa arraa sudduma namaa wayi laal dheengadda sudduu namaa waggaa arraati sudduu namaa waggaa kana duraati sudduu namaa arraa sudduu namaa an kana ka gaafine to bar Video amma jettu kakulle jedhee na argan jettu san naalee naaf ergani beektaa keessaa miseen jedhan laalee kullee miti jedhee biraani wallahi nama lama maaltu na ergan kullee laal jedhani. Osoo namoota biraa taane amma fakkeenyaaf kullumaan tunnaa godhite aan ati nama ajaa'iba tanaan jette wallahi osoo nama biraa ta'e waan akkasii gaafa argate fiigee jiru dhufii kana dhufa yoo manaatti koonuu gaafa kulaan kullee bira dhufe wayi jedha. Awoo jara kee dhageeffadha dubartii takka wajjin abbaan barbaade. Amma fakkeenyaaf abdii fi abbaan barbaade waan barbaade dalaguu mirga guutuu qaban. Kana abbaan fedhe dhorkuu hin danda'u. Garuu ati immoo hagayoom waardiyyaa qaama dubartii qofarraa dhaabbatte as gubbatte. Waardiyyaaf yoo manaatti hin kaafatta, vaaraalitti hin kaafatta, maal goota. Kanuma hojiin kee bakka kanuma hojii biraan qabdu. Viiyoo manaa harkachuu hin dandeessu kana malee. Kana malee guddachuu hin dandeessu dhiira ta'ee yaaduu hin dandeessu. Kana taanaan tiktookii baandii keessaa godhi tiktookii keessaa bahi deemu galii irra fide deemen. Yaa akii isin wajji gubanne miidiyaa kana fayyadamuu jibbine. Isin jibbine akka taanu dhabne hay boota anurraa bakka taa qaama dubartiirraa haasaan oliina bakka guddadhaa dhiirataa bira kutaa ummatuma akka bisa ummata jaama ummata rabbi nama dubbadhaa mee Mubaarakii fi Ifnaan faan iska namatu jira warni ngi na jira gaas warni ngi dufnaan akka namni gaddiibe gartanii warni ngi akka neehe lama ni ndoo yaa koppiliin godha kulleedha jedhe koppiliin godha jedhe jirtan mee hundi keessa koppiliin godha histiin godhina Silaan nama xiqqeessuu fi nama ganda nama arabsuu fi nama gartee miskiina wal cafeessu qoma jaalatta nan beeka koppiliin kun silaa qaatu muudhaniin bee Mubaarak dubbadhu. Waalaikum salaam. Akkam dhiiroo nageenyi baraadha. Nagaan Mubaarak welcome back. Galatooma waan gaarii irra jirtanii. Sadi saala jedha saabulaan jedhanii saalliin saalfatu abbatu jala saalfataa jetti Oromoo yoo mammaayitu. Hawaasni keenya kuni muhiti godhe abdi namaan galu maaliif jennaani jara keenya xiqqooma amma silaallee ilaala nu amma akka sabaatti silaa saba kabajaallee qabu akka hawaasaatitti illee hawaasa kabaja qallee qabu qaamni amma ilmi namaa irraa haasa'u kuni yoo nama caalaadhaan ijaan qabdu jedheen ija achi ilaalee isarra argu kana kuni kijibaan waan bir fakkaata qaama ati qabdu ka baattee deemtu ka rabbi sirra uume kana yoo dhaadhessaa deemte yoo eebessaa deemte maal fakkaata jara keenya qaamni amma ilmi namaa irraa haasa'u kuni kama namni martuu qabu kama dubartiillee baateettuma qaama kana baatee deema ka dhiiraallee qaama kana baatee deema waan safu jedhan waan wayyu jedhan Oromoon kalee waan safeeffatte waan wayyeeffatte ilmi lafaa dhufu dargaggeettiin lafaa dhuftu tuni kallattii itti deemaa jirtu nama hangalle akkuma ebuu nama abaaranii ebuu nama eebbisan jette Oromoon jara keenya ilmoo dhaluuf deemtan
namni keessattuu waan badii fuuteetiin deemtu ilmoo qabdaateetu akka taatun beeytu ilmatti osoo lufne atuu akka taatun beeytu aqlii ati amma ittiin boontu tana rabbi harkaa qaba aqlii tana yoo sirraa fuudhe beeqaamni amma ati deemtuun kun maraattuun badhee oolchaan jirtu maraattuun badhee oolchiti maaliif aqlii rabbi irraa fuudheeti isinii galee aqlii rabbi irraa fuunaan badhee oola qaamni amma ilmi namaa irraa haasa'u kama gizee ijoollummaa baraatillee badheen ooltu kanaa bar sitrii waadha abbaan keessi qabdi maleetillee badheen oolaa turte bar waggaa 15 dura kan kee badhee ture bar ka dhiiraa dubartee amma warri waan kana naannessitan jara dhiirasaa hawaasa kanallee salphisinaa nulleen salphisinaa nuti ummata nagahaati ummanni oromoo ummata nagahaati ummata kabajaati hin salphattanii rabbi isin diqqeessa fuutanii ilmoo namaa namni ilmoo qaba manaa ilmoo akkamitti guddifatam miidiyaan kun bahaa dhiha seenaa bahatti ta'anii dhihatti waan boorri bahaa dalagu arga namni ilmoo qaba namni sa'aatii teknooloojiin guddate ilmoon lafaa dhuftu tun yoo atiin guddaan aqlii qabu kun waan akkanaa iyyaa oolte ilmoon lafaa dhuftu tun akkamitti guddatti tarbiyaa akkamiitiin haadha abbaan guddifatte barnama dhibaa bara hegeree boruutiifu ilmoo akkam guddifnee hawaasa kana gadi baafnaan nama dhiba. Iyyiinsuma hadhaa yookaan namni tokko yoo amma fakkeenyaaf abdii waa balleesse abdii cabsaa irratti callaa yoo kanaan hirreeffattee deemtu taate wanni abdii jala jiru gizee ati jecha san haasoftu namni gama taahee miidiyaa kanarra waa dhaga'u badii san fuudhee bahaa dhiya yoo geesse badiin sun mana nama maraatitti hawaasa keessa yoo seente sababni badii sanii si taa'aa jira jechuudha. Kanaafi rabbii keessan sodaadha silaallee rabbii